Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Naannoo keessanii ka'aatii duukaa bu'aa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3:3. Kabajamtoota abboota keenyaa akkasumas obboloonni daaqonoonni zamana amantaa kan taatan barattoonni dhiirotaa bakka garaagaraarraa asitti kan walitti qabamtan maatiin Kiristoos hundumti keessanuu akkam nagaa ooltanii akkam ooltanii ameen galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa akka waammannu Waaqayyoon nu gargaare umurii qabnu irratti umurii nuuf dabalee cubbuu keenya sarfeessa mataa keenyaa caala baay'atu osoo nurratti hin ilaalin akka bishaan darbee nurra dabarsee anaaf isiniin akka jaalalaa fi akka dhiifama isaatti dhiifama nuuf taasisee asitti kan walitti nu qabe Waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ilillee guddaan Waaqa kana. Haati keenya fuuldura rukun yeroo mara kan nu eegan ergamoota Waaqayyooti. Akkasumas Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii waa'ee baliif cubbuu keenyaa kan nuuf kadhatan qulqulloota Waaqayyoo waa'ee gamtootaaf tolee sanaatiif akka Waaqayyo isaan kabajeetti kabajanii ulfinni isaan haa qabu. Egaanii akkuma seensa barnoota irratti akkuma dubbadhe Iyyaasuun macaafa isaa boqonnaa 3 gubbaa irratti taabota Waaqayyoo taabota kakuu Waaqayyoo namoota baatan luboota baatan yeroo argitanii naannoo jirtaniitii ka'aatii duukaa deemaa jira. Egaan maatiin Waaqayyoo Iyyaasuun Musee wajjin ta'uudhaan saboota Israa'el hojii Gibxii jala yeroo turanitti Musee wajjin ta'uun uummata Israa'el gaggeessaa kan turedha jechaadha. Museen tulluu Naabaa gubbaa irratti erga boqotee Iyyaasuun uummata Israa'el qabatee gara biyya Kana'aan biyya aannanii farqii roobsitu biyya Israa'elitti galchuuf fuuldura isaa akkuma Musee faana galaanni Eertiraa fuuldura isaa ture galaanni Yordaanosis ni jira ture jechaadha. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqni keenya tulluu Siinaa gubbaa irratti halkan 40 fi guyyaa 40 Museen erga zoomeen booda taabota ni kenneef jechaadha. Abboommii Waaqayyoo manni amantaa keenya baroota garaagaraa addaan qoqqoodee nu barsiisti. Baroota 3tu jira. Innis bara onnee kan jedhamu lapheedhaan namni akkasumatti saafuu fi cubbuu beekee bara bulu ture. Inni lammaffaa bara Ooriitii jedhama. Barri Ooriitii kun immoo abboommii Waaqayyoo barreeffamee bara kennameedha jechaadha. Seera bahuu boqonnaa 23 gubbaa irratti kan argannu. Gooftaan keenya Museedhaaf tulluu Siinaa gubbaa irratti kan kenne jechaadha. Inni sadaffaan bara wangeelaati jechaadha. Barri wangeelaa kun immoo bara nuti keessa jirru kana bara wangeelli addunyaa irratti babal'atee bara kiristaanonni itti baay'atan bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana irratti dhufee anaaf isiniif gidiraa garaagaraatti argee gara samiitti ol ba'e hamma dhufaatii isaatti bara wangeelaa jedhama jechaadha. Egaa bara Ooriitii kana keessatti taabonni Museedhaaf kenname Museen Waaqayyo irraa erga fudhateen booda taabota isaanii qabatanii gara Israa'elitti galuuf yeroo ka'an Museen Kana'aan yookaan biyya Israa'el uummata isaa qabatee biyya Israa'el suniin agarre jechaadha. Iyyaasuun oofaa ture isaaniin dursaa ture jechaadha. Yeroo kana galaana kana fuuldura galaanni Yordaanos isaan fuuldura ture. Galaanni kun akka addaan cituuf namoonni taabota baatan bultoo Waaqayyoo kana abboommii Waaqayyoo kan irratti barreeffamee jiru kana luboonni baatan bishaan sun keessa akka seenan taasise jechaadha. Egaa luboonni kun immoo yeroo taabota kana baatanii deeman naannoo keessanirraa bakka jirtan hundarraa ka'aatii duukaa deemaa hordofanii jira. Sababiin isaas taabota nuti irra baannee deemnu luboonni keenya kan baatanii deeman akka namoonni tokko warroonni isaanii hin galle jedhan osoo hin taane abboommiin Waaqayyoo abboommiin kurnan kan irratti barraa'e isa malee Waaqayyootti dhufuu akka hin dandeenye halkan 40 guyyaa 40 Museen tulluu Siinaa irratti soomee kan Museedhaa kennedha malee cal jennee nuti wal guurra hin deemnu galata Waaqayyoo galanni ulfina Waaqayyoo. Egaa maatiin Waaqayyoo biyya irraa kana miidhagne barattoonni hizbataa faarfannaadhaan luboonni beektonni abboonni keenya jedhama yaa'anii kan faarfannee taabota keenya baannee nuti deemnu
egaa ganamas baranneerra yeroo taabota waaqayyo argitan luboonni waaqayyo yeroo taabota baatanii deeman yoo argitan duukaa deemaa jedha waaqayyo. Kanaafuu nuti dogongoreerra atoo waaqayyo dogongoreerra inni dogongore jechaadha. Kanaaf luboonni taabota waaqayyo kana baatanii galaana Yordaanos keessa bishaanicha keessa yeroo seenan akkuma galaanni Eertiraa addaan cite galaanni Yordaanos kunis addaan cite ummata Israa'el kana teessise jira. Galanii bilbilli waaqayyo fayyadu. Egaa humni taabota keenya akkasidha. Kabajni taabota keenya akkasidha. Raajii fi dinqii garagaraanii hojjete jechaadha. Kanaaf nuti hara walitti qabannee ilillee guddaadhaan kan abboommi waaqayyo seera waaqayyo nuuf kenne kana kan nuti kabajnu jechaadha. Kan nuti waaqessinu kan nuti itti bullu waaqayyo uumaa keenyatti jechaadha. Waaqni keenya taabota osoo hin taane waaqa taabota sun nuuf kennedha jechaadha. Namoonni tokko tokko warroonni Ortodoksii kuni taabotatti buluu jedhu taabota waaqessuu jedhu nuti kan waaqessinu taabota miti nuti kan waaqessinu abboommi isaa Tsillaati kana irratti barreessee kan nuuf kenne ilma Dubroo Maariyaamidha jechaadha. Baga gammaddan karaan irratti kan nuuf fannifame biyya har'aa kana cuuphaa isaatiin xalayaa gabrummaa kan barbadeesse ilma Dubroo Maariyaam isa fannifame lallabna isaan waaqessina jechaadha. Egaa Daawitis illee kabaja isaarraa bu'ee mootii osoo ta'ee jiru namni tokko yeroo aangoo guddaa qabu gadi bu'ee yeroo waaqayyoon tajaajilu maal ta'e namichi kun kabaja isaa irraanfatee akkamitti nama isaa gadi faana dhaabbataa jiru. Waaqayyo biratti namni hunduu tokkodha. Waaqayyoof kabaja keenya miti eenyummaa keenya yoo daganne waan nurratti irratti hin jiru nuuf dabala malee. Daawitis kabaja isaa dhiisee teessoo isaarraa bu'ee namoota isaa gadi wajjin ol utaalee faarfate jedha. Yeroo kanaatti mana isaa dhaabbattee salaatti. Waaqayyo immoo haadha mana isaa kana eekkamsa guddaadhaan isa ishee rukkute jechaadha. Hanga yoonaa yookaan immoo yeroo tokkoyyuu osoo dhala hawwii tokko hin arganne dhala malee shakkise jechaadha. Waaqayyotti qoosuun hojii isaatti qoosuun gaarii. Kanaafuu naannoo waaqayyoo walumaa galatti nuti taabota waaqayyo kan hordofnu akkuma Iyyaasuun jedhe yeroo naannoo keessa darbu kaatii duukaa bu'aa jira. Kanaaf nuti taabota keenya qabannee akkanaan faarfannee taabota keenya duukaa deemna. Waaqayyo asiin nu ga'e waaqayyo biyyaarraa kana nu ga'e waggaarraas akkasumatti baay'annee nagaaf jaalalaan tokkummaadhaan biyyi keenyas nagaa ta'ee ililleef gammachuudhaan akka taabota keenya duukaa buunu waaqayyo duuba keenya gargaaru. Galanni waaqayyo. Ilillee guddaa waaqayyo hundumti keessan namoonni sagalee kana dhageessan ilillee guddaa waaqayyo. Ilillee waaqayyo haa ta'u kan nu barsiise kan nu barsiise waan dhugootii keenyaa galanni ulfina isaa haa ta'u galanni waaqayyo. Idiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaane hundi keenya waaqa jiraatu.